Yelaget, Yelaget, Roboto Konugot, Udumana Konugot, Udumana Ganugot, Udumana Itanugot, Yanaget, Akarutan, Rao, Ore, Ubu, Upa, Again, Akarutan, Akarutan, Again. Akan jirtu daawwattoota fi hordoftoota OGMC Media nageenyi keenya kabaja bakka jirtanitti isin akka kabajaa kan biyya keessa fi biyya alaa jirtan har'a magaala Daamarraa ka'uudhaan gara godina Gujii Lixaa magaala Bulee Horaatti argamuudhaan qophii addaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Qophii keenya immoo tokko lama jennee isin biraan ga'uuf kunoo yaada hunda xumurree waan jirruuf isin immoo hangasitti fuula OGMC Media like, subscribe, follow gochaa nu eegaa jecha asumaan dhaamsa kiyya. Mee maqaa keessanii akkasumallee gahee hojii keessanii mee nu kaasatee achirraa eegallaate. Maqaan kee Jaarsoo Dhugoo jedhama. Abbaa Murtii Araabaati. Mee hundeeffama waggaa 100ffaa bulchiinsa magaala Bulee Horaa irratti mee gammachuu seetti dhaga'amee fi akkasuma waggaa 100ffaa ayyaana kanaa kabajaa jirra sanaan wal qabatee waan jiru nu kaasame. Baay'ee itti gammanne waggoottaa kanaan nu ga'uun waaqa galata waaqa qara galcha ammoo hundeeffamii magaala Bulee Horaa irratti hundeeffame baay'ee itti gammanne. Mee karaa biraatiin magaalli Bulee Horaa erga jijjiiramaa asii maal argatte kaleessa immoo maal dhabde fakkeenyaaf bu'uuraaleewwan akka bishaan dhugaatii karaaleen garaagaraa jiras keessa rakkoowwan kun jiru waan kanaaf sababni isaa maal jettanii yaaddu bu'uurri isaa? Bu'uurri isaa magaala Bulee Horaa magaalli kuni qara horsiisee bulaan beekantii qonna misoomaan beekantii ammoo ganna garbummaa jala qara akka tuulaa turrootti uummata Oromoo uummata Gujii fixaa turanii garbummaa qara jala turte adda gara misoomaatti hundoottee magaalli keenya kun magaala guddoo ta'ee misoomaa fi lafee fitti dhabamsiisanii akka bariisoo dukkallee irratti zeenaa miilaan lafa tana qotee harkaan qochisiisee rakkoo guddoo keessa qara turte amma misoomatti hundoottee jiru jireenya namoota uummata Gujiitii fi uummata Oromoo walitti hamudhattu adda itti gammannee misoomii ammallee nu hanqata jedhee hiyyaadha. Karaan tokko ammallee afameera tokko afamee hin jiru misoomaaf dhiphamarra hin jirti amma gara duraa hin misoomti jedhee yaada. Tole mee gama uummatas keessa jiraatuni abbaa qabeenyaawwan garaagaraatiin dhaloota haarawaa hamma jiruun immoo dhaamsi qabdan maali guddina kana irratti moo gama mootummaa qofaatiif gaheen kun kan irraa eegamu jettanii yaaddu? Abbootii qabeenyaa biyyuma kana dhalatanii asuma jiraataa turanii misoomaa fi biyyatti dhalatanii duuba garagalanii ilaaluun dhalootii nama dhiba waan ta'eef addeetti dhalatanii dhugeeffannaa fi ulfinni manaa gadi ba'aa akka jedhani jaalali manarraa gadi ba'aa waan jedhaneef abbootiin qabeenyaa dhaanta dabarsu Bulee Horaa lafatti dhalatanii waan ta'eef misooma asiin jalqabsiisanii daandii gaafa tokko karaa dhoqqeen keessa miilaan keessa deemaa turane akka jijjiirama bu'uura isfaaltii yookaan misooma guddaa Bulee Horaatti akka isaan tolchanu isaan gaafadhallee dhaansa isaanii dabarsullee isa kana jechuudha. Egaa isin akka jaarsa biyyaatii akka umuriitti soolaallee akka adattis waan danuu isin irraa baranna kaleessa Bulee Horaa maal akka fakkaattuu fi yeroo har'aas immoo maal irra akka fakkaattu nama sirriitti gadi fageenyaan beekudha. Mee sanaa wal qabatee fuuldurri Bulee Horaa jiru kana booda maal ta'uu qaba akkam ta'uu qaba Bulee Horaa jettanii yaaddu? Kalee yoo magaala kana dhaggite magaala kana hin jibbita magaala Bulee Horaa kana jechuun maaf jennaan misoomin jiru daandii tokkocha jira
amma daandii edamarraani gadi buusee gadi yoo ilaale adda misooma guddaan akka dhufu dhufeera amman tanaa dhufeera misooma guddaan dhufeera waan ta'eef addas borulle teenaani misoomiin dhufa jedhee yaada. Jiraattota godina Gujii lixaatii fi dhaamsi isin qabdanii fi uummata biyya laafu biyya keessaaf dhaamsi isin qabdanoo maali? Uummata Bulee Horaatiif nagaa dhaama qarri nagaa misooma yoo nageenni jiraate qotachuun bocachuun jira uummati Bulee Horaa akka nagaan bulu akka qotatee bulu akka karaa nagaa bahee akka karaa nagaa galu yoo nageenni jiraate nageenni kun gara misoomaa akka deebi'u gara nagaa wal jaalalaatti akka deemu dhaansi an dabarsu isa kana. Hundeeffama magaalaa Bulee Horaatti wal qabatee akkasumallee siidaansaallee ijaaramaa kan jiru gootaa jedhamee kan beekamu seenaa Bariisoo Dukkallee mee nuuf qooda. Seenaan Bariisoo Dukkallee nama dansaa dhalooti isaallee dansaa uummata Oromoo Gujii kanallee dansaa misooma gadhaa kuteennaan uummata kana keessa deemee wayaa aadaa uffatee uummata kunuunsuu uummata kana jiraachisuu daandii harkaan qochisiisee asii haga shaakkisoo harkaan qochisiisee asii haga qarcaa harkaan qochisiisee asii haga aanaa surroo harkaan qochisiisee bira dhaabbatee qottoo fi fudhatee uummata waliin gelelaa qochisiisaa ture. Seenaa isaa qabeenya mana tokko adoo ijaarratini gadhaa kutatee misooma uummata kanaa tolcha jedhee baankii ijaarsisee baankiin Bulee Horaa yoo saniin qaddu yennaa saniif namni waan baankii yaadatu baankii ijaarsisee itti qusadha horii horsiichaan kana baankii irratti qusadha yoo rakkattanii asii fudhattanii yoo dheebottanii beelotta asii fudhattanii jedhee seenaa guddaa hojjetaa ture Bariisoo Dukkallee jechuudha. Galiiwwan adda addaa irraa akka argaa jirru kana horiiwwan hin dabalatee qarshiiwwan garaagaraatiin dabalatee hedduu walitti guuramaa jiru. Qarshiiwwan kanaan immoo bu'uuraalee misoomaa kanaaf xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabaniif gama mootummaatiin mootummaafoo maal dhaabdu warra aangoo kana qabaniif warra galiiwwan kana walitti guuran warreen har'a as dhaabatanii galiiwwan ta'aniif kanaaf dhaamsi qabdan akkaataa hojii irratti maal? Dhaamsi an dabarsu horiin kuni misoomaaf nu ta'u daandii biyyee irra jiran jira haadhoqqee irra jiran jira misooma gadhaan nyaatanii hin xaqqamu hujanee hin xaqqama ammoo misoomarra akka ammaan jammare nu oolu yaadi an kennu yaadi an dabarsu misoomarra nu haa oolu daandii cabee irratti bisaan badee irratti madda irratti malkaa irratti akka nu deemu dhaansi an dabarsu isa kana ta'a. Gama biraatiin immoo fakkeenyaa fi wantoonni har'aa walitti qabamaa turan kuni dargaggoowwan barattoonni yuunivarsiitii irraa eebbifamanii ba'an hedduun jiru harka qayyilleeyyiin illee danuu jiru gama sanaan immoo gama mootummaatiinis ta'e gama uummataanis haalli wal gargaarsaa jiru maal fakkaata? Dargaggoonni baratanii qarshii qaban fixataneeranii abbaa isaa fixatee jiruuf dargaggoonni qotachee waan qonnarra hin jirreef barnootarra waan jiruuf dargaggoo cinaa dhaabbatee mootummaan abbaan qabeenyaa cinaa isaanii dhaabbatee akka misoomaa fi akka hojii isaan gargaaru dhaansa dabarsaaf. Dhuma irratti gaafii xumuraa kiyya waa'ee nagaa kaaftanii jiru nagaan godina kan akka qoraa jiru dubbattanii turtu dachaadhanii mee sanaafuu furmaanni gara fuulduraatti gama mootummaanis ta'e gama uummataatiinis gara qaama biraatiinis ta'e dhuma irratti dhaamsi hin qabdan maali? Dhaamsi hin qabu nagaa abbaattuu eegata. Misooma abbaattuu qotata. Nageenyi barbaachisaa waan ta'eef uummati nagaani akka baay'ee galu akka qotatee bocatee karaa deemee nagaan galu nageenyi barbaachisaa nageenyi dhaabbatuu qabaa wal miicuun mallee nageenyi baay'ee barbaachisaa yoo nageenyi jiraate qotachuu bocachuun jira nageenyi dhaabbatuu malee akka abbootii gadaatti dhaansa hin dabarsu kan. Galatoomaa yaada keessanii fi akkasumallee sirni walirraa fuudhinsa baalli gadaa dhiyaataa jira jedhamee dhageenye jira odeeffannoo kana guyyaa sanatti yaadni siif qabdan dhaamsi xumuraa maalime? Yaadni xumuraa gadaanii nagaanii baalli walta kennuun barbaachisaa nageenyi akka ta'u jaalalli akka ta'u le'ii akka ta'etu jiruu akka ta'etu gadaanii nagaanii bifa nagaatiin ilma intala akka nagaa ta'u
roobaa gabbinni akka ta'u isa kanaani nagaan baalliin akka wal harkaa fuudhamu dhaansi an dabartu isa kana. Yaada nuuf keessaniif nuuf qoddaniif guddaa galatooma. Horaa bulaa deebanaa jiraadhaa nuulee haa jenna nulle. Nullee ulfaadhaa.